Yeroo baay'ee shamarran keenya baay'ee miidhamtu. Miidhamni isin miidhamtan ijoollee dhiiratiin sobamtochaadha. Viidiyoo kana gubbaarratti naaf hin banne sagalee sirbaa namni jalaa qaba. Obboleettiin koo tokko sagalee kana naaf ergite jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ijoolleen keenya otoo miidiyaa tokko hordoftanii wanta namni tokko sin nyaatufillee hin qabdan. Wanta dafqi keessan kara deemtuun biyyaa nyaatuuf tokkollee hin jiru jechaadha. Garuu isin karoora hin qabdan yoo ta'e waan tokko hin hordoftan yoo ta'e wantumti karaa deemu hundumti dafqa keessa nyaata jechaadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu. Nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessan baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessan nama boruullee rabbiin sinaa taasifatu. Akkasuma laayik godhaa, sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Viidiyoo kana warroonni arra dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Yeroo baay'ee viidiyoo akkana kana ijoolleen keenya keessan irratti ergitu. Obboleeta kiyya. Otoo hin nyaatamin dursaa miidiyaa tokko hordofaa jedhee yeroo baay'ee nan haasa'a ture. Amma siqii kanan dhiise malee dursa viidiyoo akkana gubbaarratti ol baasee ijoollee keenya adaraa keessan akka hin nyaatamne jedhee tanan dubbachaa ture. Micayyoon tuni kan jiraattu Dubaayin keessa jiraatti. Maqaa ishii dha'uu hin barbaanne Dubaayin keessa jiraatti. Erga biyyaa baatee waggaa 8ffaadha naan jetteetti. Waggaa 8ffaa kana keessatti hojii ishee hojjetachaa maatii ishee amma tokko gargaaraa birrii gimmaasha maatii ishee gargaaree tanan manallee ijaaree fi waan tokko godheefin jira. Waggaa lamaatiin maatii kooti gargaareen jira. Isaanas garuu hiriyaan baafadhe naan jetteetti. Hiriyaa bara kanaa jechaan hiriyaa dhiiraa sobduudha. Hiriyaa fakkaatetu gara namaa dhufa. Yaa obboloota kiyya miidiyaa hordofaa. Miidiyaan kallattii hundumaan hin jira. Feesbuukiin hin jira, yuutuubiin hin jira, akkasuma immoo tiiktookiin hin jira, waan hundumatu jira. Imoodhumarraa nama tokko barteedhaaf, feesbuukirraa nama tokko barteedhaaf gaafa nama barte sana akkasumatti amantee wajjin deemu maaliif barbaachise? Mucattiin tuni amma ergaa hiriyaa ishii kana bartee nama gaarii, nama amanu jette. Gaarummaa nama tokkoo ibee amma ji'a 2 ji'a 3 irratti ergitee baruu qabda. Namni kun gaarii ta'uusaa waan ji'a 2 waan ji'a 3 gaafatti ergite isa hojiirra oolche yoo ta'e dhuguma. Ani immoo kan na dhibu nikaa walirraa hin qabdan. Biyyi keessan gargari. Biyyi gargar Itoophiyaa afaan Oromoo yoo dubbattan iyyuu Wallagga Shawaa akkasuma immoo Arsii Harargee Jimma isaan kana biyyoota kana keessatti silaa waliin beektan biyyi gargari waan ta'eef miciyyoontu nama biyyi ishii tokko asaa tokko jechaadha gargari jechaadha. Nama kana jaallatte innis jaallatte namni kun nama niitii qabaatu ta'uu danda'a. Nama ijoollee qabaatu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa suura isaanii isa noormaalii ta'e ijoollee shamarraniitiin ergan. Suura feekidha kan ijoollee shamarraniitti ergan jechaadha. Miciyyoon tun ammoo waan baay'eedhaan jaalala wajjin adeemte. Jaalalli ishii wajjin deemte maatii ishii hin beeku. Ishii qofadha. Waggaa meeqa kan dadhabdee biyya ormaa keessatti xiqqaa guddaadhaan ifatamte shintibeetii arabaa geejjibtee dhixxe bibirrachaa of sodaachaa irrii bagaa tokko otoo hin rafin gaafa akkasitti kara deemtuun gadheen arra dafqa namaa nyaattu kana baay'ee isin hin gaddisiisu. Mee bakka micayyoo kanaa obbuusa han akka gootti baay'ee hin gaddeecha. Innaa dadhabbii ishii kana irratti ergite. Gaafa irratti ergitu namni tokko hin beeku. Firri ishii hin beeku akkanaan jetteetti. Omaan waliin barsiifne hiriyaa ishii dubaraatiin illee of hin barsiifne waliin barsiifne micayyoon kun. Lafa imoodhumaan dhufee karuma imoo haayinaan jedhee karuma himootii wal barreette. Mee akkamitti argachuu dandeessi kaa? Kunoo an sammuu ta'e jetti sagalee isheetu dhaggeeffattan dandeessanii dhaggeeffattan. Maaliif sirba waan qabuuf yuutuubiin naaf hin iyyamu saadheetanaan akkasitti eenyu godha jechaadha. Sammuu ta'eetti amma baay'ee boossi baay'ee gadditi. Maaliif ijoollee maaloo ijoollee keenya shamarranii maaliif akkas gootu yaa ijoollee dhiiraa? Ijoollee dhiiraa maaltu na dhaggeeffata miti? Yaa obboloota kiyya maaloo walirraa baradhaa? Mucaan kun amma akka malee boo'aa jirti. Eenyu gargaara? Eenyutu deebisa ka? Biloogina godheetta.
birriin irraa nyaate manan bitaa maalan godhanaan jette ijoollee birrii Dubaa'ee ilaalame birrii waggaa 5 iyyuu amma akka ta'u. Manan bita kanan hojjedha sanan hojjedha naan jedhe imoodhaan nama bartanii Facebook irraa nama bartanii maal ijoolleen jaalala fakkaatee gara keessan kan dhufu farankaa takka ittiin erginaa jaalalli cubbuun qabu jaaladha garuu dafqa keessan maaf itti kennitu micayyoo tana amma bilookii godhe hiriyaashii shamarranii micaa kana hin beektu hiriyaashii eenyumtuu beekuu hin danda'u dhoksaadhaan jaallatte ofumaa wal ijaaran ofumaa wal jaallatan. Mee maal haa ta'u kaa akkamaa ta'u kaa bilookii godhe inni biraa deemeera akkamatti dafqishii lafatta suuraa inni itti ergu immoo suuraa feekii ta'uu danda'a suuraa kana yoom fakkeenyaaf suuraa mucaa kana poosti godhan wayina nama biraa ta'a eessatti sirraa nyaadha ragaa waraqaa keetti fidisiin jedha fideedhaan jecha akkaawuntii fideedhaan inni sun akkaawuntii isaa irraa nyaatee akkaawuntii isaa yoo gatee yoo kukkutee yoo balleessee iyyuu hin danda'a mirga qabachaadha yaa obboloota kiyya. Akkanumatti gowwoomfamtuus kaayyoon manaa baataniif gowwoomfamuudha dhiiran gowwoomfamuudha dhiiran jaaladhaadha kaayyoon keessan maali yaada dhabbii ijoollee keenya shamarranii mee sammuutti of deebi'aa ijoollee keenya yeroo baay'ee gorsa namaan fudhattan ofiin hin beektan gaafa rakkoo isin irra ga'e impoos in hirqitu micayyoon turammaana sammuu noo istaan akka waanan jedhu sina wallaalee otoo wajjin boo'u otoo maal jedhu baay'ee tokko na gaddisiisee jira. Bilookii godhee biraa bade wanti ittiin argattu hin jiru. Gaafa gara kee dhufu jaalala fakkeessee gara kee dhufu si miidhee warratee si biraa deema. Mee maaliin argatti micayyoon tu carraa ishee akkana jalaa ta'e. An akka kootti mee dabaladhuutuma hojjedhu hin jedheen maatiin kiyya maallaa hin jedhu. Maal ofan ajjeesamoo maalan godha. Maa inni murtoon koo maallaa wayya jettee boossi. Lubbuu keen balleessin obboleettii kiyya hojjettee itti dhufta fayyaa yoo qabaatte amma tokko hojjeta dhodhee sossobee jajjabeessaa jira jechaadha. Mee walirraa bara maal ijoollee keenya walirraa baradhaa yeroo baay'eenis nanaasa miidiyaa baay'eetu jira ijoollee baay'eetu kan nyaatamaa jiran baay'eetu jiru kana haasaati oolu guyyaatti maa walirraan fudhanne yaa obboloota kiyya hin nyaatamina bakka nyaatamuu bakkuma janjanaa kana hin dhaabatina. Gaafa galtan abbaa barbaadan simmarxanii abbaa barbaadanitti erumuu dandeessu. Duuriyyee maaf dafqa keessa nyaataadhaan kan na gubaa jiru. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa yaada qabdan obboleettii koo jala barreessa fi isiniin jedha. Egaa waan hin godhuun qabu keessa nama tokko nan jajjabeessa garuu asirratti waan fideef walirraa baradhaa akka ishii kanatti hin miidhaminaadha waan inni fideef jechaadha hin miidhaminaa. Adaraa keessan jechuun barbaada yeroo gaarii naaf qabaadha like share godha maamila koo ta'uun dagatinaa turtii gaarii.